himu jechuudha. Wallahi Oromoo ani jechuudha. Ani humna isinitti dubbadhu hin qabu jechuudha. Wallahi afaan isinitti dubbadhu illee hin qabu. Yoo wanni ta'e dhalate okay waan dhuunfaa kiyyaa qofan an of beeka. Ustaaz Muhammad Bayyaan arra kana waan tokko ta'uu danda'a. Wanni hedduun uumamuu danda'a. Wanta hundayyuu natti hin fidina. Ani jireenya isaa keessaa baheetti jira. Inni nama haadha manaa qabudha. Nama jireenya mataa isaa keessa jirudha. Isiniif galee ani arra kana osoo waan tokko ta'e Muhammad Bayyaan hin gaafattanillee Muhammad Bayyaan akkana godhee booniyyeen akkana taate Ustaaz Muhammad Bayyaan akkana jettaniin saa garummoo ani immoo gaafa inni waan tokko ta'e yeroo hundayyuu booniyyee saa namni kuni bar yani like ani gizeen callisu jechuu keessi kiyya yani gammachuu qabaatee isinitti fakkaata garuu dubbadhullee dubbiin kiyya bu'aa hin fidu isiniif galee namni tokko Ustaaz Tuujii namni beektan lakkoofsa isaa suuraa isaatii fi sheeretti naa godhaanaa fida boleetitti booniyyee yoo namni booniyyeetu Muhammad Bayyaan miidhee shiratti xaxxee sababa sitti maratee yoo jiraate akka miidiyaatti fiduu akkas jee waraabuudhaaf dogoggora isaatiin sana hubannuu qabi. Muhammad Bayyaan taa'ammaan tanaa immoo akka markasa isaa keessatti turte nutti himtee akka itti diigamallee nutti himtee eeganni hidhamee booda odeeffannoo kan qabne nu himte sun mirga isheeti. Ani akkuma siin jee as dhuftee bila lugu takka dhiifama naa godhe mataa waliin dhukkubsinu booniyyeetti waan gooti hundumaaf galatoomi. Anaaf ati badii hin qabdu. Inu asuu dhuftee hangana hawaasotee waan si gaafanne deebisuun keetuu galataa. Muhammad Bayyaan amma kallattiidhaan agandaa keenya Muhammad Bayyaan irratti deebina. Waa'ee markasaati waan beektu nutti himte. Jarri as gubbaa jiru kun hundi warra markasa qabuu fi warra waa'ee markasaa san keessa waa beekudha. Falmata wallaa deebisaa guutuu akka. Amma Ustaaz Tuujiin barbaadaan. Ustaaz Tuujiin barbaada. Booniyyee waan si gaafadhu sun hafne wanni sirraa eegu sun hafne ta dhuftee haasofteef galatoomii namni mana keessa jirtan ka booniyyee waa gaafatte yoo jiraatan carraa daqiiqa lamaa isiniif hin kennaa sanboota kallattiin gara tuukiitti deebi'a. Atilleen booniyyee waan gaafachuu godhe. Alfee hawaasa guutuu akkasii miti obsa. Alfee hawaasa guutuu akka. Maal gaafachuu barbaadda Bilaal? Galatoomi. An duraan dursee booniyyee waan jechuu barbaadu dhimmi kun akkuma ati dabalsiin jedhe dhimma si wal qabatee miti. Akkuma nama kamitittuu yaada kennita malee waan sidirra kaa'annatti illee hin fakkaatullee akka Bilaaliitti illee waan san waan kaa'uun qabu. Hanga hammeenni tokko nama Bilaal jedhamu yookaan nama booniyyee jedhu san biraa hin baanetti jechuudha dhimma kanarratti. Gaafiin takka si gaafachuu barbaade. Falmataa eegusi saboota falmataa nama jedhamu falmataa Abdallaa. Gaafii takka si gaafachuu barbaade waa gaafii si gaafadhu waa lama. Muhammad Bayyaan akka abbaa manaatii duuntaan akka barataa yookaan immoo akka abbaa manaa nama waliin bira turan taane akka barattuutitti Muhammad Bayyaan nama akkamiiti keessatti ati beektu ala ati beektu jechuu barbaada. Waliin dheenallee qabdaa bakka sadii nu ibsuu dandeetta. Dhimma sanirraa nu ibsite jechuu fedha. Itti aansee ammoo akkuma nama tokko yaada si gaafadhaa beekke. Falmataan isaa miti lubbuu. Itti aansee ammoo gaafii lammataa kasi gaafachuu barbaadu Muhammad Bayyaan irratti dhugumatti namni kun shiratu irra dalagamee miidhatu irra dalagamee immoo Muhammad Bayyaan mataa ofiitu bakka kanaatitti dhimma kanarratti dogongora qabaa baruu barsiisuu irrattis haa ta'u sababa sanii wanti kun irratti uumamee akka gareen biraa irra ijaaramu ta'e kan jettee yookaan immoo dogongora yookaan hir'ina isaarraa beektu jira. Bakka sallamaa aduu arsarraa bara jechuu barbaadeeti galatoom. Eshi Ustaaz Muhammad Bayyaan akkamii kan jettee na gaafattee fi haala barattoota isaa wajjin waliin adeemu moo akkamii ani? Haaluma barattoota isaatii keessaa akkasumatti walitti dhufeen inni jedhu hardina kana maaltu fidee waan jedhurraa waan ta'eef wanni haala sanirraa nu ibsite. Dhugaa dubbachuudhaaf markaza Imo keessaa akka markaza Muhammad Bayyaan yookaan immoo akka markaza Abdallaa Ibnu Umar hin jiraatus. Maaliif haqa dubbachuudha bakki kun waa'ee barnoota diinitirraa dubbachaa jirra waan ta'eef jechuudha. Haala baruuf barsiisuu irratti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ustaazotumayyuu barsiisaa ture jechuudha inni. Nuyi barattoota osoo hin taane ustaazotumayyuu barsiisaa ture. Barnoota ni qaba. Xiqqoo ustaazni kan rakkoo qabu xiqqoo shi jarjara qaba malee barnoota ilmi sirriitti qaba wallaahi. Akkasumallee garaa lafummaa ni qaba. Dafee aara. Barattoota isaa wajjin sirriitti walii galtee qaba.
yaa barattoonni isaa hundumtiyyuu amala isaanii beekuuf waan tokko dafee haaraa dafee dhiisa. Kanammoo hundi keenya iyyuu beekneetu waliin teenyee barachaa turre jechuudha. Isarraa barachaa turre. Isa biratti kitaabni hin baratamne hin jiru. Hanga tasfiiraatti jechuudha. Wanta hundayyuu barsiisa. Haalli barattoota isaa wajjin adeemaa ture. Barattoonni isaa hundumtiyyuu amala isaa beekanii yeroo aarus jalaa callisanii yeroo immoo aarri laagalis waliin taphannee waliin kofallee dhugaa dubbachuudhaaf markazni biraa gaafa wal barsiisan barnootaaf qofa seenanii achirraan ba'anii. Garuu inni akkasumatti gizee nu wajjin nu barsiisu baay'ee tokko baqa yoo barnootallee fixnee nu bohaarsaa nu waliin taphataa akka hiriyoota isaatiitti jechuudha. Wallaahi akkasidha. Okay, fayyata giftii galatoomi kun waan wantaatti miti waan guddaa miti sa'aatii fayyadamna guys. Falmata ustaas Tuujii nama jedhamu kana ni beektaa? Bilbila isaanii qabdaa takka amma yaamuu dandeessaa? Tuujii Abdurrahmaanii fi Abbaan Mubaarak keessaa. Eenyuun beeka sirriitti beeka bar Tuujii jechuun nama jechuudha. TikTok illee wal friendidha uno lakkoomsaas ni barreessee bar. Dubbii dheertuun hin jiru bar wanni hundinuu ni beektani harkaa dhageetti. Okay, Tuujii sana share na godhe. Aayya Tuujii sana share na godhe takka. Maybe isaa kana. Online guddaa jiraate shiritti naa godhe. Amma dabballi gorde mana jarri kun tokko ba. Hai, Dabballi mee takka siyaafan boo. Tokko carraa naa kennitan yaada wayii. Beeka dabballi barre mee tokko. Wanta kan adda baasaa dabballi. Mootii qabadhaa Abbalaan falmataa taakka jee. Falmataa taakka jaame. Tawwaa takkitana qofaan adda baasaa fi qoyaa. Falmataa fi Tuujii Abduu Yabbaarii fi Imaama Bayaanii fi ijoolleen tuntuun ijoollee walis saayibaa bakka takka jiranii beeku. Saniifuu waan Tuujii Abduu Yabbaar gaafachuu dandeessu falmataan siif deebisuu danda'an jechuu barbaadeeti. Hayyee okay kan kamal maal jetteeti? Hayyee Tuujiitti hin deebi'e hayyee. Kan kamal maal jetti? Yaadda Ani dhiifama naa godhaati. Namni gariin haasaa kiyya kana jibbutu mala. Haasofni kiyyammoo madda qabatamaa fi yaada furmaatati. Boleessi keenya kun qilleensa jedheen arrabsallee rakkoo tanna gadi fageennan beekaa haasaa kiyya dura eenyu si arrabse dhiifama ana mana biraati. Laa aboo eenyu kana waan kana. Haa kamaan dhiifama godhaa sektaa qoosaa qaleessa. Okay, taala waliin gattara cufa dhiifama dhiifama anta kasu laakiin dabbaal yoo dhugaa barbaaddee obsaan na dhageeffadhu ani har'a dhugaa dubbatuun fedha. Madarakkoollee dubbatu fedha. Madarakkoo dura dubbatuun booniyyee asitti argamtee yaada dhugaa jiru gidee markata ishii keessallee harkifamtu dhiisii bayi jedhanii namni biraa guurate achitti haftee yaada dhugaa dubbattee yaada soban qabne dubbattee galatoomii namni dhugaa dubbatu namni silaa sheeka jettuunu cabarbaraa jira intalli durbaatun akkana haqa dubbatu isiitiif galatoomii jechuu barbaada. Itti aansee yaada kiyya obsaan caqasa. Dura nama waaqara'e keessa rabbi hisdii kaa'e waanyoo sigalee dhugaa isinitti himaa. Anillee namoo aliif jedherraayi rabbi kana nu keessaa fuudhuun jedha. Rakkoon Ustaaz Muhammad Bayaan akka nama kamiitu markaza bareedaa haala gaarii raayessaa tokko ture qaraasisaa ture. Osoo namni marruu markaza isaa kana keessa namni hedduu sappoorti godhaa. Markazni kennama akkana nungooni hedduutu jira booniyyan kana quba qabdi osoma kanarra qabnu akalaaqni Muhammad Bayaan xiqqoo ulfaataa dhufee booniyyee walitti bu'anii rakkoo booniyyee tanaaf shayni akkana bareedaa markaza hagana ga'u qana qabutu adaba dhabee miidhamaa jira. Furmaan isaa maali jenne irratti dalagaa turre booniyyee walitti araarsuuf halkan guutuu fudhannee guruppii hiine haadha isallee fidee abbaa qabu yaayaan jirutti waa hedduu dalan abdii murannee jennaan rabbiin obsa siyaa kennu jennee waan dandeenyullee sappoorti goonee itti dhiifne. Osoo kanuu jiru Muhammad Bayaan garee san addalleen baay'een beeku rabbi haqanaa qunnamu Muhammad Bayaan gumbisuu barbaadu darasoonni itti qabsaa'an. Inni miira jaalalaa keessa seenee adabni isaa xiqqoo akka malee ol ka'ee jennaan nama akkanaatirraa qara'anii jedhanii haa godhan wannoo isaa. Jaalatee geemitti dhufne dhugaa dubbadhaan tana. Jaalatee gara miidiyaa dubartitti ergate shayni kun nama yeroo 3-4 hukumii kafaree natti hakame. Kaarra ofii geemirra dhufee taphate kun.
Karakkoo kana qunname. Gizee naamusa qabu, gizee adaba gaarii qabu, anaa kana baay'ee natti duulaa ture ni beeytan. Eega jiruun itti hammaattee markazni isaa ijoolleen qara ji'aan 15 fedha ufiitiin waa keessanuu lallaaffifatee waa sappoorti godhanii waa ufirraa haa godhu jalaa fashale ni miidhame. Ka kana godhe immoo darasootu ummatu saahibanuma isaa harka keessaa qabaa jechuudha. Maa karaa daawwatiin hin taane karaa qineetiin yoo daawwaa godhan sheek akkanaatu jira birrii beera arabaa nyaataa minillee yoo taate yoo isallee jechuu baatan ani yoo barbaada Abbaa Mubaarak difama. Quraana ani yoo dubbiin tun soba taate quraana qabadheetiin viidiyoo ciisaa jiraaf hin malee isinitti hima. Awwaan dhugaa haasaa jira. Qoosaa miti waan anaasawu kun. Amma bayaan haasaa waliin haasaa turre qaba maal taate obboleessoo. Kana waan ta'eef sheeka kana deemnee eega gaggeenne furmaanni dhabamee jennaan gara taaktaakii dhufe taaktaakillee immoo darasootuma anumaaf isintu itti qabsaa'ee itti iyyansi baay'atee jennaan gara nagahuu danda'ee. Laakiin an amma yoo gabaabamatti rakkoon mama bayaan hinqilee kana mara fidde anumaaf isin keessattuu nama sheek jedhamutu daawaa karaa malee jechuudha. Daawaa karaa malee. Dheengaddalee miira keessa seenee sheekotarra darasaa waaqalaatirra kana naawayya ka jedhe maali? Mee koomantii warra waaqara ilaala. Mee koomantii binti islaam laala dhiiroo. Mee dhugaa dubbanna hagam nama maraachitti. Har'aan girgirri kana keessa gale. Kuni rakkoodha bu'uuratii jedhee lafa kaayaa isinuun beeytanii gabaabatti. Amma eega rakkoo dubbadhe furmaata kaayee odoo kuni ta'e fakkeenya yaan irratti mari'attaniitiin. Amma waan faataa goonee waan dabre dhiifnee akkamiin obboleessi kuni tasgabbaaya. Akkamiin isa utumnee hamilee itti taan maraatus nama kenna keessa illee nama diiniti hedduun har'a gastii kana keessa taa'u beekumsa sheebbayaan hin ga'u dhugaa dubbattuuf taate hedduun warri daawaa godhuu jechuudha. Hanaamusaa fi adabaan idmee wal caallu malee. Kanaamu furmaanni mucaa kanaa amma waan taree itti dhiifnee viidiyoo isaa ka durallee ripiit godhuu dhiifnee mari'annee haala kamiin tasgabbaayaa. Kanaa miti Itoophiyaa masaan keessayyuu bakka amma hoowwitee jimaa waan garagaraa ta'e kana garamiin baafna maal jedhe wallaahi dhakaa baadhaa jedhe Hamzaa Haashimiin Dubaayin na fidi jedheen. Viidiyoo san dhageeffadhee keessan itti barreessaa ture haala barbaadaa fi ture anachi keessa maalumatu isaa mijjata akkam godhee Suudii tanaa isa fida falli jira. Miseejiin walii deddeebiin isinii baasuu dandeenya jedhan dhugaa yoo dubbatan imaan nama qabaa jedhan. Amma namni kun nama niitii qabu nama niitii mataa lamaan jirtu nama yaaddoo guddaa keessa jiru. Nuu miti warra miidiyaa kana dhiisa warri aqlii qabdan warri humna qabdan jala kana teettanii sagalee kiyya dhageeffatan Muhammad Bayaan Badadaa sirreessaa waan silaa dandeettan godhaa mucaa kana yaaladhaa asis deebuun Oromoo mara Islaama mara fayyada miidhamullee numa mara miidhaa guddatte fardattiin fe'anii an dubbii Fayyadee maal keenya? Tumureesh. Ayya ulfaadhu qabxii fi hojii walii galanii san dura garuu xiqqoo meeqana goone falmataa akka abbaan Mubaarak reefunatti himetti ati fi tuujiin nama tokko hiriyaadhaasi saahibaasi waliin dareettan wal beeytanis si jaan atillee reefu afaan keetiin baasee herregaa baatee jirta. Namni if dhabuu fi akka dhabuu maama biyaan tana bu'uurarraa harka keessaa qabu markaza isaa diiguu fi markaza isaa facaasuu fi markaza isaa hattuu irrattis Ustaas Tuujiidha. Ustaas Tuujii san nuuf hiddamoo bakka Tuujii san buuteeti waan teessan nu himta. Ayya kana hundaa'u isiniif hin deebisaan rakkoon qabu yaada kana yaada fakkeenyaa Ustaas Kamalaa see kana Abdurrahmaan irraayis dhaggeeffadhaa. Abdurrahmaanis jechuun ijoollee darasaatu itti duulu jira fakkeenyaaf jee inni fa'aa maqaa tarreessaa'u isaas gaafadhaatti dhumarratti isiniif hin himan. Tuujiin dhufe jennee maqaa tuujii natti miyoo beekte tuujii maal jaa akaawuntiin isaa? Falmata akaawuntiin Ustaas Tuujii maal jaa? Inni bilbilee haa fidu dabbaal. Okay itti bilbilee miti. Maaliif jennaan biyya keessa jira bilbila itti bilbilee. Itti bilbilee miti tuujii falmata si'eenaa daqiiqa shan keessatti tuujii san nuufiti. Namni barattoota mamma biyaan harkaa qabuusiisa kan harka saddeetii ga'isa namnummaa mamma biyaan maraachee kan godhee uwwisa. Mamma biyaan sababa markasa keessaa akka gara dhabee nama galaattanii facaaftanii fixanii biddeena silaachii harka tullee dhabetti tiktookara dhufee maraati.
Isini maraachee. Kaka ammaan tana xumura goolabatti godhuu deemta moo dubbina Tuujii nu biti lakki xumura xumuru garuu dura tuujii nu biti. Amma abbaan dhimmaatti bakka akkasii haasa'e yaada namaa fudhattee fakkeenyaaf waan isaan jaansan akkas jettee hin goolabin waan barutti nama waan ta'eef. Kiyya kana kijibaa godhuudhaaf tuujii naa dhufu kutaa tuujii naa beeku. Tuujii yoo dhufu jira yoo dhufuu danda'e dhufaa yookaan rakkoon Lu adu fudan dia kalau di sini dan kam santu salah ma pada kan Ethiopia rai saya salat ni memang rakon ka bulan mula fajira itu bilbil bar falmata namatu bar marate bar hai namatu rakko keessa jira bar kanaaf obboleessa deebisaa barbaadanii mire deebii barbaadna waan ta'eef deebisaa barbaadan ustaas tuujiin faanis ni jiranii garuu ammaan tana markaza faa jiraachuu danda'anii ni barsiisa waan ta'eef akka mormini ti akhirnya bilbil hatu bilbil bara madura ila falmata bilbili namni ila waa tokko jechuuf fedhallaan falmata dhagaye sababni obboleessi kun qabu qaniin bilbila amma toofati laayik waasiima sababni waasii agaluu barbaade sababni obboleessi kun diigamiinsi markaza isaa akka sheenni kun geemii addaatitti daandii addaatitti akka fashalaa'uu fi galiiwwan yookaan waan argachuu qabu sanii ol dhabee facaayeetiin kan jiru jechuudha. Kanaaf sababa waan kanaa taataniitti waan ta'eef wanni kanaaf furmaata waan kanaa fiduudhaaf obboleessa keenya bilbilii qajeelatti fidi akkana jira akkas ta'e duun taane waa'ee lubbuu namaati kaasamaa waan ta'eef isa as fidi furmaanni haa lafa kaa'amu. Ashi hanga suutti uno Abdurrahman Aziziisaan hin fidan. Ayya. Okay, rakon ka. Aywa. Okay, daqiiqa meeqa seena falmata dhifama? Nin bilbila kaasee inni